muslimaa ilma oromaa si'achi arrabsuumoo beekaa qabde beekaa keessatti himattanii beekaan keessan immoo jaarsa dubbatee nama badii balleessutti muru. Idaamessi biratti arrabaa miti. Abdii Geetaachoodha namni kun jecha gartee namni jimaa qame haadhatti idaamaa namni kun jira. Kan jimaa qame haadhatti idaamee jiru kuyyoo. La ilaha illallah Abdii Geetaachoo yoo jechi kun jiraate jecha badaa kun jechi kun namni jimaa qame jecha badaa jaame jira. Mee oguta qabee jiran dhageeffata. Sabboon jechuun kun jaame jira. Sabboona. Dhageeffata. Obsi abbaa oguta kana dhageeffata Abdii Geetaachootii fi Maama Bayaanis. Tokko barratti Abdii Maama Bayaan almost waggaa tokko qofa eega miidiyaarra dhufe. Ahmadi waa'ee jimaa sesseenuuni waggaa 4 caalchisee jira. Waa'ee jimaa dubbachuun Ahmadi waggaa 4 ni beeka Abdii ajandaa waa'ee haaguu dhufe keessatti jiyee seenuun Maama Bayaan ammoo waggaa tokko qofa eega miidiyaa gara miidiyaa dhufe. Ahmadi Maama Bayaan jettaa miti nam tokko irraa gadi hin bu'u. Abdii wanna itti beeku ifii barbaadachaa jira. Dhageeffatu. Jannata seentanii warri Dubaay jirta. Ani gastii kanarraa gadi namni garuu sabboona abbaa ol beeknaami garuu Abdii takka obsime wayis gaafan Abdii mee Abdii Geetaachoo 1 second please hold 1 second let me tell you the truth. Abdii second let me tell you the truth. Jecha gartee melege namni jimaa qame haadha fiitti idaamaa jecha kana yoo sheetichi sun jee jiraate ati jecha kanaaf akkamiin rifatte jecha ustaamaa baanja kana lololte jecha namni gartee jimaa qame haadha fiitti idaamaa inni sun jee jecha kana akkamittiin dhageenyati. Nageenya warabbal kaabaan nageenya gurri koo aduudhuun nageenya tokko warabbal kaabaan. Abdii jimaa qabu jirta jaartii yaa walad jecha kanaan dubbatu sabboona. Si dhaggeeffachiisoo? Hin barbaadu garuu agarte gaayiin dhageenya maaliif jeetaree Abdii Geetaachoo? Dhageeffadhaa viidiyoo jira inni akkas jee isa baasuu dandeessu garuu qoy mee amma jecha kun yoo jiraate tokkoffaa gandummaan hamaan jiraami gandummaan hamaan jiraachuu danda'a jechi hamaan kan biraa jiraachuu danda'a ragaan jiraachuu danda'a beekaan Harargee keessa jira alimni beekaan Jimma keessa Arsii keessa jira hoo jecha sanaan ikkoo gaafachuu dandeenya hoo waa'ee Jimaa waan beeknu qabna haqa beeknu qabna waan beeknu haqa beeknu qabnaa min dogoggora irratti dogoggora biraa maa uumnaadha bargaaffii hayyee bakka gaafii taakiti qofan see irraa qaba Abdii amma fakkeenyaaf yoo ilaalte baay'inaan bakki ilmiin itti baratamtu bakki darasaan Jimmarra Wallorra Wallaggarra Arsiirra Baalirra Shanshaamannirra Naqamteerra Booranarra itti yaate wal geessituun Harargeedhaa miti. Amma afaanuma nagaatiin si gaafadha tasgabbeen haasa'uuna. Akkasii miti Abdi. Sheekoti guutuun Harargee baratti yes. Eewwa hayyee ibsa. Duuba gaafni deemu kun qaariyaan kan ta'an Harargeen irra guddaan baay'inaan jimaadhaan masruufni isaanii jimaadhaan. Qaariyaan kaayyattu tun jimaa gurgurtee guyyaa gartee hanga cabsitee hanga namni qabu magaalaa geessitee qarshii 100 qarshii 30tti gurguratteeti galgala galti timaantiin bitatti shunkurtaa bitatti barbaree bitatti qondoo bitattee darasicha kanaan ruuza bittee ilmaan ishiitii wajjin nyaata gootee itti kenniti. Ayyee Harargeen tun arraa miti. Maallayni ulamaa'in ilmi waan haraamiin baratamtu waan haraamiin ilmiin akkamiin itti baratamti waan haraamiin akkamitti masgiinni ibaadaan godhama masgiinni kayyoo agarte kunoo bakka hundatti Harargumarraa qabanii maallaqa fuudhan ka irraa kennanis kennaa Harargeerraa wadaa irraa ibaluun kumaan gana kenni Allahu Akbar olirraa waggaa dhufan Allahu Akbar maallaquma Harargeeti kun hundunuuti beek hayya as deebi hajjiidhas waan hundunuu maallaquma jimaatiin akkanatti hin naggan. Gaaffiin kee maal irraa? Namni dhadhaabsigaa namni akkamitti duuba guyyaa keessaa lafa akaanii jimaan akkamitti haraami jemuun dandame boleessu hajji jiruu fi jireenyi maallayni isaa hajjiidhaan godhame wanti kun hundi yaa bar laal akka jimaan haraami hin ta'in akka namatti hubadhaa uummata biyya hiixanni nuti. Ilmi haraam barattatanii jalqaba yeroon seenu maal jedhe mamma ani maal jedhe jalqaba yeroon seenu jecha ka maaliin dubbadde
Oguta kami abdi kan jadi fam. Burka di bod. Sorry me di fam me mut narra gorada di fam wajin. Yaada keessan lachuutu an akka sirrinaa gala wanni sinaa sa'uu feetanii ammoo murtiin akka Harargee qabnu fi gochi namoota karaa shari'aatiin alatti ba'anii wantoota tokko tokko dubbatan akka itti deebisan san namoota irraa fakkatuu fi namoota irraa bareedu ni qabata jechuudha. Abdiin irraa sa'u jirus ati nama ustaazaati yoo namni san baalagee ta'e isaa wajji maaliif baalagomta jura fakkaata. Karaa jimattiin deebi'a. Nuti ummanni Harargee amantiirraa nama gaafannu qabna. Sheekotiin teenya gurguddoon sheeyni sheekotaa ka sheekotii arraan tana gabbaatee albaatu tana hunda barsiise sheeka gurguddaa kakka sheek Adam Tuulaa kakka sheek Amma Watar kakka sheek Muusaa Su'aalaatu jira. Sheek Adam Tuulaatilee Rabbi rahmataa godhuu fi arra sheek Muusaa Su'aalaa faan sheek Amma Watar faan sheeyni sheekotii ulamaayoonni piroofeesarri Islaamaa lafa nuu jiran nu barsiisu jiran nutti himu jiran. Gaafii mee haa gaafadhu amantiitu haarayni arra behemoo amantii bara 1400 fi waa jirtu saniitiitu arra jijjiiramee masgiinni Harargee guutuun jimaan jaaramee jiruun Harargee guutuun jimaan jaaramaa turte hajjiin Harargee guutuun harjiin Oromoo guutuun maal Harargee miti qallaa qabeenya keenyaan irra guddaan deema. Ilmiin Rabbii taraabsamtu maallaqa jimaatii fi yookaan nyaata jimaatiin raabsamaa turte arra hadiisa rasuula birootitu rasuula Rabbi alayhi salaatu wasalaam Muhammad booda nama biroo gad ergamee dhufe moo ka arraan tana amantii nu barsiisuu fadhu jaahila nu sehe moo ummata gaaraa gale nu sehe moo ummata arra amantii qabsiisuu jiran nu sehe. Gaafa aara dantaa isaatiif jecha lubbuu isaatiif jecha fedhii isaatiif jecha siyaasa isaa hojjechuuf jecha dantaa tokko tokko bakka fedhu sanirraa dhabuuf jecha yookaanis hinaaffaaf jecha waan takkaa nyaatee hin beeyin nama miidhaa faayida namaa qaba eeysa miidhaansaa diktoora kamtu maraammare miidhaa qaamarra akkamtu fida akkam nama godhaa osoo hin beeyne kajalaa qotanii nyaatan moo gubbaa ciranii nyaatanuu kan beeyne akka Sheek Muusaa Su'aalaa baanu gabbahee arraan tana irratti harka dhiqachuun yookaanis beekaa tahee nutti himuun sirri jirti. Ijoolleen Harargee afaan isii galuun deebisuuniif afaan isii galuun firraa dhorkuun afaan isii galuun diinagdee keedama si dura dhaabbatuu fi nama arra jaayila si godhee nama arra dhalate si godhee ilmi lafa san keessa biqilte keessatti namummarraa si baasu afaan inni beeku wajji haasa'uun kabajni duraan sheekaan tuqinaa diktooraan tuqinaa nama siyaasaatii abaluun tuqinaa jannu san hundinuu goda malee faayidaa waan nuun fidiniif afaan inni beekuun deebisuufiin keessan mirkaniidha. Deebisaa afaan inni beekuun deebisaaf nama kabajni abbuma jabaate abbuma firraa nama dhorkee namni kabaja. Because amantii yoo fedhe namni ulamaa'iin Itoophiyaa walit dhuftee teessee wanni kun akkana amatoota dila kana akkana jira namoota dila kanaa ittiin jiraat masgiida dila kanaa ittiin jaarame hajji ittiin dhaqame ilmi ittiin mayir arraan tana wanni kun akkana na fakkaate anatti mee isinoo isinitti akkam fakkaata jedhee wal gaafatee deebisaa walii deebisee mormii gaggeeffamte san barreessee yaadaan lafa kaatee suutatti waliin haasawee tiif irratti illee bahee waan akkana waliigalle akkana waliin jenne jedhee namni suutatti waan tokko waan godhullee ni godha. Garuu immoo akkanumatti ugguma ifiin fedhe namni akka nama ifumaafuu sakaraanatti gabbahee waan fedhe godha. Mee waan takkaan isinii hima. Namni Harargee beeytu baadiyyaa Harargee keessatti dongoraa afaan qaraa sibiila balastira tumame ka afaan akkaan qaraa ka gubbaadhaan zanyaan dhagaan ja'amu gubbaa jiruu jira.
jimaa qama'ee quufeeti zanyaa kana dongoraa kana fudhatee namni lama wal cinaa ejjee osoo qaawa diresan irraa ammaysine qaawa sanitti itti deebisee hoggusatti itti deebisee afraffaa bakka takkaa fuudhanii darban akkasit diranii ammas qaamni nama hollachuu dhiisi namni waa adda wallaaluu dhiisi takkitti akkana ziggodetti bakka san uraasan jechuu ati namni fayyaa kudhachi deebisuu hin dandeenye akkasit deebisa jechuu namni qaamni if wallaale namni hollatu akkasit dalagachuu danda'a inni biraa tumaadhaaf gaafa jimaa gaafa gabbaatu nama 50 nama 100 tarree galaniiti waliin maxxananii ulee gartee daawwanna muka gurguddaa hanga yoo takkitti nama dhee namni kun achumatti hafu du'u kana qabatee namni waliin maxxanee xiqqasha walirraa akkana jechaa wup kan taraasaan eeyne kan taraasaan wallaalle kan namni tokko walitti mufanne walitti hin gufanne ciqilee waliin tuyne wab godhanii bitan jechuudha. Kana duuba namtichi ifiif kaaffee yoo dhuge wanna jaartii isaatii fi wanna isaa addaan wallaalu ka duraan sammuun irruu maraataan hundi dhufee jimaan tuqa jedhee yookaan itti kannanii afaan kaayee ifiif maraataan duraan sammuun irruu jimarraa waa himuu fadhaa jechuudha. Mubaarak takka waan dhugaa dubbate takkittiin dhugaa inni dubbate reefu akkuma jirutti ta'e arargee jaalachuun akkuma jirutti ta'e akkinti beeknu akkitti nuti itti amannu sanuma jimaan namoota suukkara qabaniif suukkara isaanii irraa balleessa. Kana addunyaatu beeka dawaadhaaf barbaadamu. Warreen suukkara qaban jimaa warri qamaa'u suukkarri isaanii ittiin ka'u dawaadhaawu. Garuu nyaatuma kanaawu laaffisoota naawu yookaan baastaa'u seeraa ala akka malee nyaachuun akka malee qisaasuun akka malee facaasuun garaa firra guutanii hafuuraa fi bishaan bakka seenu dhorkuun haraama. Itti fayyadama kee sammuu teetii wajjin qiyaas sammuun tee dandeessutti yoo fayyadamte wanni hundinuu siif halaala wanni haraam rabbiin jee quraana irraan kaayin yoon kaan ammoo biddeenuma nyaattu seeraa ala akkam fakkaanneef akkan taane yoo itti fayyadamte diqifiin goote borrog jechaa deemte haraamessite jechuudha. Malee saniin achitti namoota isinirra deddeemee hoggukaan siyaasaadhaan hoggukaan bakka agareen isin qunxuutuudhaaf ummata kana gaqqabuudhaaf matarra isin deemuudhaaf siyaasatti hirkatee hinaaffatti hirkatee diinagdee keessan kanatti hirkatee isin miidhuuf yaalu if barattanii jirtan ummanni keenya. Waan isa fakkaatuun deebisaa yeroo san fakkaattuun deebisaaf takka tareef siin jechuudha. Burqaa kiyya osuma atummaan itti deebi'ee waan kanaan si yaadachiisa. Ammaasis amata tokko dura yookaan amata takkaa jenaa dura ajandaan jimaa kun ka'ee ture. Gaafsan sheekottiin hundi gadi yaate waa'ee jimaat irratti namni konfidensii qabdan namni dhugumaan waan kana halaaleessuu yookaan haraameessuu danda'u. Feetu xayyaaraan, feetu makiinaan, feetu gartee baajaajiin, feetu harree ta'e yaabbadhuuti. Shee Muusaa Su'aalaa bira dhaqii jee ustaasni keenya Shee Amiin Ibroofaan dhaamsa godhanii maaliif dhaquu diddan? Inni mataan isaa dubbateeti akkini jee namoonni waan kanaaf mormii qabdan daliila harkaa qabdan koottaa fidadhaa daliila keeysan nuun koottaa nu wajjin daliilaa wajjin nu wajji haasawaadhaa je jimaan halaalii je jimaan ni'imaa keenyaa je jimaan ni'imaa maallaqa irraa harkannu ni'imaa ittiin mirqaanne ittiin akaafannuuf ittiin dongorannu kamana ittiin jaarrannu ka wantoota adda addaa ittiin dalagaru dadhabbii ittiin baaneeti ni'imaadhaa je saniifu nuti jimaan nuuf halaalii warri har'a dhalate warri har'a amantii harkate gaddeemee nutti himuu hin danda'u yoo wanni qaama nama jabeessu yookaanis qaama keetiin mirqaana siiqan yookaanis gartee dadhabbii sirraa oofu haraami yoo ja'an bunninis haraami sanii achi immoo itti fayyadamni kee ijoolleen teessa isaa 24 akkanuma qamaatu kamudhii wanna ciqilee jechiin fixee akkanuma taa'ee guyyaa dheeraa nyaachaa oolu biddeenas yoo akkas nyaatte haraami. Wannumaan ati gootu hundinuu haraami jechuu seeraan alatti itti ba'e.